Maqaan kee Rabbii Fanasaffaa jedhama. Hojii geggeessituu dhaabbata nyaata aadaa Keemboon itti gaafatamummaa isaa kan murtaa'ee fi akkasumas qopheessituu ogeettii nyaata kanneenii jechuudha. Maal fa'aa dhiyeessite nama? Dammi hin jira, dhadhaa baqsaan hin jira, cukkoon hin jira, buna qalaan hin jira. Buna qalaan hin jira. Akkasumas immoo chokkolaataa kanallee teemiraa fi cukkurraa hojjannee uummataaf akka dhiyeessinu waadaa gallee ture baazaarii kanarratti. Chokkolaataan kunis hin jira, korsoddomiin hin jira. Kanneen achitti argitu kun immoo qoccocaa, qorii, akaayii nuugii, daadhii isaan. Kun aadaa uummatichi qabu bal'isanii baasanii mul'isuu keessatti gahee olaanaa taphata. Cukkoon keenya maqaa qaba. Baay'ee cukkoon keenya maqaa qaba. Cukkoo Keemboon jedhama. Cukkoo keenya baay'ee namni waan jaallatuuf cukkoo keenyaaf jecha gara keenyatti dhufu. Daadhiin keenya damma qulqulluudha. Akkuma argitu kun daadhii Keemboon jedhama. Akkuma humna namaatti akkuma namni bitachuu danda'utti walakkaanillee liitira lamaanilleedha kan qopheessine. Baay'ee wantoonni asitti argitu kan hundumti isaanii waan qulqulluudhaan hojjetamanidha. Obbo Suleshii Firdisaan jedhama. Nyaanni hin jiraadhu addunyaa magaaluma kana keessa. Maal bitattan? Akaayii qorii fi cukkoon kunoot. Cukkoon kana akaayii qoriin immoo kana kan ittiin guddanne aadaa keenyaati biyya keenyaati waan hin jaalladhuuf hin bite. Iddoo aadaa deemne iddoo aadaan akka Oromootti bahaa jiran iddoo akkasii deemne yoo arganne malee akka carraatti hin argannu. Kanumaaf jennee manaa baanee dhufne haadha manaa wajjin. Kun amma kan amma fuudhee deemee ijoolleetti argisiisaa ijoolleen argu ijoollees immoo guyyaa boqonnaa fidee dhufuun ayyaala kanaadha. Bu'aansa aadaa keenya baay'isee biyyattii kana keessatti dura taa'umsaaf dura ta'uu hundumaa isaa akka ta'e argisiisa baay'isee. Maqaan kiyya Dureessaa Abdurrooti. Wanti nu gurguru tisheertotaa fi alaabaa iskarbii kana karabata fi kanneen kana fakkaatan keeppii wantoota akkanaa kanneen gurgura. Caammaan faaya aadaa kunneenis jira. Kanneen wanti nu gurguru baazaarii kanarra wanti qabannee dhiyaanne kana gabaan isaa gaariidha. Waltajjiin akkanaa qophaa'uun isaa wanti bu'aa inni qabu meeshaalee jiruu fi haala gabaa wal jijjiiruu irratti walitti dhufeenya gaarii qaba jedhee yaada. Garaagarummaan bardeen gaddaatiif barana jiru bar darbe yaa'u namni alarraa galullee baay'ee ture sochii kana caalu ture bardeen gaddaa. Baranallee yaa'u ganaadha sochiin gaariidha gammaatitti. Wanti as keessa jiru yaa'u uffanni aadaa baay'ee jira, tisheertota baay'ee jira. Wanti Oromoon ittiin bareedee gaafsan ayyaana irreechaa irra argamu baay'ee baazaarii kanarra waan argamuuf dhufanii akka baazaarii kana irratti hirmaatan dhaamsa qabu. Gatiin bashaasha. Tisheertiin kun qarshii 200. Tisheertonni qarshii 200. Kun qarshii 250. Kun qarshii 300. Kun hin jira. Kun gatii baay'inaatiin 85. Karabaatiin qarshii 300. Kanaafiyyuu gatii hin dabaltamoo oma duraaniitiin gurguramu? Oma duraaniitti hir'atee jira iyyuu ka duraanii hir'atee jira. Dibaabeenis jira. Dibaabeen faayaa qarshii 300. Qarshii 200. Kana fakkaata. Deebii dooksheeriin akkanaas jira. Wanta akkanaa kunniin abbaa gadaatii fi kanaanis jira. Meeshaan nu qabannee dhiyaanne kanneen.
meeshaalee aadaa nyaata aadaa Oromoo bakka tokkotti haala kanaan beeksisuun tokko indaastirii sana guddisuu keessatti shoora guddaa qaba. Beeksisuu qofa osoo hin ta'in guddisuu keessatti shoora guddaa qaba. Kanaaf wanni akkasii haala kanaan eegalamuun isaa hedduu nama gammachiisa. Sagantaan akkasii kun egaa bakka tokkotti wanna barbaannu mara bakka tokkotti arganna. Wanna barbaannu meeshaan aadaa jira, kitaabi jira, meeshaan nyaataa jira. Kana bakka tokkotti argachuun yeroo keenya illee nu qusataa jechuudha. Yeroo keenya nu qusataa lammataa immoo gatiin isaas gatii gadaanaadha bakka akkasitti yeroo qophaa'u kana. Tokko tajaajila sappoorti gochuuf natti fakkaata wanni akkasii kun. You